Nagaan nagarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo qixasin jirtan hunduma keessatti dabalee daddabalee siniidhaaf habaayatu siniin jechuun jaaladhaa hordoftoota Qiddisti YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkasuma maatii ta'aa kan jirtan ganaa maatii ta'uudhaafis kan jirtan addunyaa mararra kan jirtan aadilee torbarra kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo siniidhaaf habaayatu bagaa ayyaana gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin singa'e ayyaana gannaa yookiin immoo dhalachuu gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosiin siniin jechuun jaaladhaa inni nuuf dhalachuu saatiidhaan jireenya arganneerraa dukkana keessaa ifatti baaneerraa bagattiin singa'e bagattiin nu ga'e bagattiin lammii keenya qomoo keenya ga'e siniin jechuun jaaladhaa. Egaa namni waan hunduma keessatti eega beettifamee guyyaa irratti guyyaa ji'a irratti ji'a waggaa irratti waggaa argachuun wanta salphaa miti warra beekaniidhaaf wanta salphaa miti siniin jechuun jaaladhaa baay'een eeganii hawwanii qoy bara sanatti qoy saati sanatti jedhanii kan dhaban baay'een isaanii jiru jechuudha gooftaan sinaa heebbisu mee lafa macaafaa qulqulluu keessaa iddoo tokko nuufan dubbisaa innis macaafaa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 10-11 akkana jedhanan dubbisaa maqaa nama Naazreet Iyesuusitiin ergamichi garuu inni sodaatinaa kinoo ani misiraachoo gammachuu guddaa sinittan himawoo kunis saba hundumaaf kan ta'uudha har'a maadaraa Daawit fayyisaan siniif dhalateera inni immoo Kiristoos goofticha jedha anaafi siniidhaaf maaltu dhalateera fayyisaa Iyesuus gooftaadha innis eenyu jedhama Kiristoos goofticha maqaan waaqayyoo haa heebbifamu Kiristoos gaafa anaaf sii dhalatu iddoon taanetti lafa mijanne keessatti garuu lafa mijanne keessatti haa dhalatu iyyuu malee iddoon taane keessatti haa dhalatu iyyuu malee addunyaaf ifa ta'eera addunyaaf fayyisaa ta'eera addunyaa milkeessaa ta'eera gargaareera addunyaa galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u warri gargaaramtan warri Kiristoos sin gargaare warri dhalachuu gooftaatti gammaddan gola jirtan mana jirtan keessatti isaadhaan galateeffadhaa isatti gammadaa siniin jechuun jaaladha hin beekamu golli ati keessa jirtu si mijataa ta'uu dhiisuu danda'a haalli ati keessa jirtu bu'aa baay'ee qabaachuu danda'a har'atoo jettuu borotoo jettuu sitti caalaa bulee ta'uu danda'a haa ta'uyyuu malee inni siif dhalateera abbaan maalii abbaan fayyina keetii abbaan hidhaa kee hiiku abbaan gaaffii kee deebisu abbaan si milkeessu abbaan si gaggeessu si dhalateera nama hundumaaf jira nama hundumaaf jira malee an nama kanaaf hin dhaladhe hin jedhu nama hundumaaf yookiin saba hundumaaf jedha saba hundumaaf dhalate faranjiif dhalatee gurraachaaf dhalachuu hin dheebne magaalaaf dhalatee diimaadhaaf dhalachuu hin dheebne inni garuu saba hundumaaf dhalate inni immoo jiraataadha inni immoo jiraachisaadha inni immoo dabarsaadha inni immoo gaggeessaadha gaafa tokko namoonni jechuudha kana wangeelaan osoo hubatiin olola kaasu si'iif wangeelli galuu qaba si'iif dhugaan galuu qaba si'iif jireenyi galuu qaba jireenyi sii galeera taanaan olola namaayyuu dhageessati isaan duwwaa ganamas galgalas isaan duwwaa si jireenyi koo jetta si daakoo kaniiku jedha si gaaffii koo deebisaan naaf dhalattee ta'uu dhalachuu kee duwwaas miti naaf jettee duutee tasoo naaf ta'eera hoo jettee yeroo hundumaa wangeelaan ilaallachuun si'iif furmaata
namni olola kaasee ololan kaasin kanatti jiraadhati kanatti wangeelatti jechuudha wangeelatti yoo jiraatte ta'e milkooftaa amantii kam keessa yoo jiraadhu wangeelatti garuu jiraadhu wangeelatti jiraadha sinin jechuun jaaladha maqaa waaqayyoo keenyaa kan eebbifamee fi kan kabajame haa ta'u sinin jechuun jaaladha mee lakkoofsa 12 itti nuufan dabala milkaa'inni isaa immoo kan mucaa wayyaa itti marame siree uriin keessa nyaatu irra ciisu in argitu isaaniin jedhe achumaanis kutataa ergamootaa waaqayyoo keessaa baay'een ergamichaa kana wajjin turanii jedha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u egaa kenoo lafa kanatti dhugaa nuu ba'a iddoon mijannetti akka Kiristoos hin dhalan lafa mijatu keessatti akka Kiristoos hin dhalan bakkee horiin keessaa nyaatan wayin horiin keessaa nyaatu keessatti akka Kiristoos nuuf dhalate macaafni qulqulluun ni dubbata macaafni qulqulluun ni dubbata har'aa jechuudha namni tokko nama tokko gaafa da'uu dhiisaati jechuudha alkan tokko irra buluudhaa fi siree mijataa barbaada garuu Kiristoos lafan taanetti nuuf dhalate obboloota ko wangeelattaa jiraan keessa keenyaa qulqulleeffan afaaniin duwwaa lallabna miti afaaniin duwwaa dubbisna miti kana miti itti jiraachuutu caala galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u sinin jechuun jaaladha egaa inni amanamaadha yeroo sanatti ergamoonni baay'eenis waaqayyoo wajjin maal ta'anii turanii jedha haleluuyaa galanni Yesuus Kiristoosidhaaf haa ta'u galanni abbaa koof abbaa keedhaaf haa ta'u lafa kam keessatti kan nu gargaare iddoo kam keessatti kan nu gargaare waan corakkinaa kan nurraa cabse Yesuusidha nuuf galuu yoo abaatu malee nuuf galuu immoo qaba waa'een gooftaa gadi fageenyaan beekuu qabna sinin jechuun jaaladha egaa addunyaa mararra kan jirtan obboloonni koo gola rabaa keessatti argamtan osoo mana armee kootii jiraadhee osoo mana abbee kootii jiraadhee jettanii sinittiin dhagahamin waaqayyo guyyaa boruu siniif guyyaa qaba waaqayyo siniif bara dhufutti bara qaba milkooftu mana keessan keessatti keessummaa gaarii in keessummeessitu dhaloota rakkataniif illaattu warra dheebotaniif illaattu yaadayina sinin jechuun jaaladha guyyaa kaleessa mucayyoo tokko toora TikTok irraa jechuudha argaan ture jechuudha ayyaanni waggaa haala kanaadhaan kan dabarfamu jetteetu shaayii fi daabboo baattee wayin dammo qixxaa jedhamu sana baatteetu dubbachaa turte jechuudha natti dhaga'ameera haa ta'uyyuu malee waaqayyo siif guyyaa qaba waaqayyo siif karaa qaba sin jechuun jaaladha gooftaan koo sinaa eebbisuu eebbifamaa asumaan like subscribe gochuun dagatina hettuma bu'aa dhaabara darbaa yoo sa dhukkube anatu mana fayyaa wayin mana akimii jedhan sana geessa simmiti anatti gaafatama na dhukkubeera na jedheera taanaan jechuudha innaa maal gootan innaa subscribe innaa like gootan jechuudha yoo sarratti dhukkube jechuudha kana sinin jechuun jaaladha ani obboleetti keessan Qiddistiin ture eebbifamaa Shalom sinin jechuun jaaladha shaashi kana immoo jogaaf isinittiin ta'in sinin jechuun jaaladha warreen biyya rabaa hin beektu mataan hin hojjetamne mataan hin hojjetama gaaf tokko hin hojjetama sinin jechuun jaaladha baay'een sin jaaladha ayyaana gaarii Shalom